Ashama akkam jirtu daawwattoota Shinniigaa Broadcasting Service oduu yeroo kanaa qabannee jirra. Dursa hangafoota oduu. Yakki ajjechaa suukaneessaa kaleessa giddugala Oromiyaatti waraana mootummaan raawwate. Barataa Muhammad Diksiisoo irratti himanni haaraan baname. Hoogganaan qunnamtii uummataa fi idil addunyaa paartii badhaadhinaa paartii mormitootaa qeeqan. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti himu ani Rahmat Siraaji amma oduu bal'inaan. Yakki ajjechaa suukaneessaa kaleessa giddugala Oromiyaatti waraana mootummaan raawwate. Waraanni mootummaa Itoophiyaa ilmaan Oromoo irratti ajjechaa suukaneessaa raawwachuu itti fufe. Gabaasa dabalataaf Olifan Marga. Shinniigaa miidiyaan gabaasa argateen guyyaa kaleessaa Bitootessa 5 2021 waraanni mootummaa Itoophiyaa uummata shororkeessuuf ajjechaa suukaneessaa giddugala Oromiyaa Onadaa Bargaa keessatti raawwachuun eerame. Ajjechaa akkaan jibbisiisaa ta'e ilmaan Oromoo mana hidhaa baasanii ajjeesuun bakkeetti gatuun himan. Ajjechaa kan humna waraana raayyaa ittisa biyyaa kan ofiin jedhu warshaa Daangoteef Mogor keessa maandeffatee kan jiruun raawwatamuu nuuf himan. Gochi kun halkan Bitootessa 4 2021 kan raawwateedha jedhan. Ajjechaan kun Mogor magaalaa Reejjii Mokodaa keessatti namoota lama kan eenyummaan isaanii haga ammaa wallaalame lama walitti hidhanii ajjeesuun kagataniidha jedhame. Onuma kana ganda ulaa goraa keessatti abbaa maatii 3 obbo Faayisaa Qananii mana hidhaatii baasuun rasaasaan tumanii karaarra kabuusan yoo ta'u guyyaa kaleessaa reeffa sadanuu uummanni kaasee awwaalee jiraachuu nu gabaasan. Ajjechaa wal fakkaataan tibba kan Onadaa Bargaa Araddaa Joqorsaa jedhamu keessatti dargaggoo 52 jedhamu guyyaa adii rasaasaan ajjeesuun waraana mootummaa hirame. Dabalataan dargaggoo Girmaa Baqqalaa ganda Haroo Booroo keessatti ajjeesanii jiraachuus Shinniigaan odeeffatee jira. Magaalaa Mugar keessatti shamarree Qananii Cammaraa osoo isheen bakka hojiitii galtuu halkan keessaa sa'a 2 waboo argine jechuun rasaasaan tumanii ajjeesuus eerame. Akkuma gidduu darbe itti gaafatamaan dhaaba paartii badhaadhinaa Oromiyaa dhaadachaa ture kora uummanni magaalaa Mogortaa irratti kana booda waraana bilisummaa Oromootu hin taane uummatuma akka ajjeesaniif waraanni bilisummaa Oromoos tarkaanfii waraana mootummaa irratti ka fudhatus yoo ta'e haala uummatatti akka bahan PP'n dubbatee hojiitti seeneera. Gama kanaan qondaalli olaanaa mootummaa Fiqaaduu Tasammaa jedhamu qurxummitti dhabamsiisuuf bishaan gogsina jechuun walgahii caffee Oromiyaa irratti dhaadannoo duguggaa uummataa of keessaa qabu taasisuun isaanii yaadatama. Gabaasa dhiyaateef Olifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Maanguddoonni lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa Kiraamuu keessatti waraana mootummaatiin hidhaman. Qaamoleen PP lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa ona Kiraamuu keessatti maanguddoota hidhaa jiraachuu Shinniigaan mirkaneeffate. Hidhaa fi hiraarsaan uummata Oromoo irratti guutuu Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti raawwataa jira. Qaamni PP hin deeggarre hidhamuu fi reebamuun akka malee hammaatee itti fufe. Maanguddoon osoo hin hafin namoota mana hidhaatti dhaabbatan Oromiyaa keessa guraa kan jiru yoo ta'u maanguddoonni lamaan maqaan isaanii Margaa Dibaarii fi obbo Dajaashaa Moosisaa jedhaman Wallagga Bahaa Kiraamuu keessatti badii tokko malee qabamanii hidhamuu gabaasa har'a arganneen mirkaneeffannee jirra. Hidhamaan siyaasa Oromoo akka hiikamaniif uummatni alaa fi keessa sagalee dhageessisaa wayita jirutti daranuu uummatni ammallee mana hidhaatti funaanamaa akka jiru hubachiisa gabaasni argataa jirru. Barataa Muhammad Diksiisoo irratti himanni haaraan baname. Tibba darbe eebba barattootaa irratti sagalee hidhamtootaaf kan ta'e Muhammad Diksiisoo fi hojjettoota Yuunivarsiitii Jimmaa lama irratti poolisiin himata haaraa bane. Barataa Yuunivarsiitii Jimmaa Muhammad Diksiisoo torbanoota darban keessa bakka waltajjii eebba barattootaa irratti sagalee guddiftuudhaan hidhamaan siyaasaa akka hiikamu lallabee hime. Muhammad Diksiisoo haqni hidhamtootaaf akka argamu dubbate. Gocha sanaan booda waraanni mootummaa qabee hidhe. Koomishiniin mirga namooma Itoophiyaa gocha Muhammad Diksiisoo kan isa hiisisu yookaan kan isa himachiisu miti. Poolisiin hatattamaan akka hiiku jechuun ibsa baasee ture. Ibsa isaa kana keessatti mirgi isaa akka hin sarbamne eeruudhaan gocha inni taasiseef himataaf akkasumas hidhaaf waan hin saaxilleef hidhamuu isaa seeraan ala jedhee ture. Kanuma hordofee manni murtiis hidhaa irraa akka hiikuuf ajaja kennee turuun isaa ni yaadatama.
Gabaasni guyyaa kaleessaa Bitootessa 5/2021 bahe himatni haaraan Mohammad Diksiisoo irratti poolisiin banuu isaati. Mohammad Diksiisoo dabalatee Daarikteerri olaanaan dhimma alaa fi koominikeeshinii Yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Wandimuu Laggaasaa fi barsiisaa muuziqaa Yuunivarsiitichaa Mulgeetaa Sheetee irratti poolisiin himata haaraa banuu isaa beeksise. Himanni poolisiin bane kuni himattootni kunneen boombii harkaa darbachuun lubbuu milishaa mootummaa irratti miidhaa geessisanii jiru kan jedhu akka ta'e kan odeeffanne. Haqni jiru garuu namoonni himataman kan jiran kuni addatti barataa Mohammad Diksiisoo karaa nagaa ta'een gaafii mirgaa gaafatee jira. Gaafii mirgaa gaafachuu isaaf himatni micciiramee haala kanaan irratti banamuun kan nama gaddisiisu ta'uu ummatni komate. Mohammad Diksiisoo waan hanga kanaatti isa himachiisu waan hin taasise hin qabu. Gocha inni taasise yoo jiraate sagalee isaa waltajjii irratti bakka namoonni hedduu jiranitti akkasumas bakka miidiyaan hedduu jiranitti sagalee dhageessifachuu isaati. Itiyoophiyaan talaallii koronaa boru argatti. Gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Itiyoophiyaan talaallii COVID-19 marsaa isa jalqabaan doozii miliyoona 2.2 dilbata boru akka galfattu ministeerri eegumsa fayyaa Itiyoophiyaa beeksise. Talaalliin kun walta'iinsa idil-addunyaa rabsaa talaallii koronaa moggaasa COVAX jedhamu qaburraa kan argamedha. Talaalliin kun biyya galuu isaan dura qaamolee hawaasaa dursa argatanii talaallacha fudhatan adda baasuuf hojiin hojjetamaa turus ministeerichi beeksise. Talaallii kana biyyoonni Afrikaa hangi ta'an torban dabarsine keessa kan argatan yoo ta'u, Itiyoophiyaan wayita weerarri vaayirasii kanaa daranitti hammaatee guyyoota 10 keessatti namootni 8,000 haaraa qabamanii 123 ta'an lubbuu dhabanitti simachaa jirti. Biyya ollaa Keeniyaa guyyoota dura talaallii AstraZeneca doozii miliyoona 1.2 kan simatte yoo ta'u, gosti talaallii amma Itiyoophiyaan galfattu kam akka ta'e ammatti hin ibsamne. Arma dura ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee namoonni talaalliif dursa argatan kanneen saaxilamummaa guddaa qabu jedhamanii fo'aman akka ta'an dubbataniiru. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa, Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Hoogganaan quunnamtii uummataa fi idil addunyaa paartii badhaadhinaa paartii mormitootaa qeeqan filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaa marsaa 6ffaa caamsaa dhufu filatamuuf jedhuuf paartileen kan wayitii sochii eegalan kaan ammoo socho'uuf akka rakkatan himatu. Gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Paartileen jajjaboodha jedhaman kanneen akka Koongireesii Federaalaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo wantoonni adeemsa filannoo irratti gufuutti ta'an hedduun mudachaa jiraachuu himan. Keessattuu KFO'n torbee darbe keessa dhiibamnee filannoo keessaa baafamne jechuun filannoo irratti akka hin hirmaanne ibseera. Addi Bilisummaa Oromoos rakkoo isarra ga'e himataa ture. Inuma shira bara chaartiraatu nutti deebi'e jechuun himata. Garuu filannoo keessaa ba'uuf hin murteessinee jedhe. Dhaabbileen siyaasaa kun miseensonni isaanii hedduun hidhamanii kan jiran ta'uu fi waajjiraaleen isaanii hedduunis cufamuun filannoo irratti hirmaachuuf danqaa guddaatti ta'uu irra deddeebiin ibsan. Mootummaan himannaa paartilee kanaa bu'uura dhugaa hin qabne jechuun kuffiseera. Qaamni filannoo gaggeessuuf aangoof dirqama qabu boordiin filannoo biyyaalessaa gama isaatiin paartileen kunneen himata isaanii ragaa qindeessanii hin dhiyeessinee jedha. Dura ta'an KFO Profeesar Mararaa Guddinaa boordii filannoo irrattis shakkii akka qaban ibsaa turan. Hoogganaan quunnamtii uummataaf idil addunyaa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Urrisaa Itiyoophiyaan biyya dimookiraasiin dhibbaa dhibbatti keessatti dagaage osoo hin taane kan reefuu shaakalaa jirtudha jedhan. Kanaafuu paartileen kunneen dhuguma hojimaata dhaaba isaaniitiin ta'anii murtee kanarra ga'an taanaan adeemsa dimookiraasii biyya kanaaf faayida qabeessa jedhee namanuu jedhan. Paartii karaa dimookiraasiin ulaagaa guutee galmaa'e adeemsa dimookiraasii kanaa keessatti waan irraa eegamu nan gumaacha jedhee jiru tokko salphaamatti waan akkasii murteessee uummata filannoo dhabsiisuun sirriidha jedhee namanu. Uummanni yoo paartiin garaagaraa filannoof dhiyaate keessaa filata ka jedhan Dr. Biqilaan paartileen kunneen yoo haalli rakkisaan jiraatellee dandamatanii cichanii qabsaa'uu qabu malee haaluma salphaatti keessaa baane jedhanii murteessuun sirrii miti. Yoo hojimaata isaaniin ta'anii mari'atanii murteessan ta'e sirrii jedhee hin fudhuu jedhan. Paartilee jajjaboo dorgommiif dhiyaatan keessaa kan ta'an Koongireesii Federaalaa Oromoof Adda Bilisummaa Oromoo dhiibbaa mootummaatiin filannoo keessaa baafamaa jirra jechuun komatu. KFO'n torbee darbe keessa mootummaan filannoo keessaa dhiibee nu baase jechuun ibsa baasee ture. Paartileen kunneen karaa ittiin dhiibbaan irra ga'e wayita ibsan qondaaltota gameeyyii paartichaa bakka bu'uun dorgomanii haga miseensa isaanii goodaatti namni hedduun akka jalaa hidhamee jiruuf waajjiraalee muummee dabalatee waajjiroonni isaanii akka jalaa cufamanii jiran. Darbees bilisummaan socho'anii filannoof qophaa'uu akka hin dandeenye irra deddeebiin dubbataa turan. Kana hunda kan raawwataa jiru ammoo mootummaa aangoo harkaa qabu ta'uu himu. Kana irratti yaada kan kennan Dr. Biqilaa Urrisaa paartiin isaanii paartilee siyaasaa kanatti karaa cufee qofaa isaa filmaataaf yeroo dhiyaachaa jirutti himannaa paartilee siyaasaa kanneen akka ABO'f KFO'n dhiyeessaniin himannaa bu'uura hin qabne jechuun hammeenya paartii badhaadhinaaf agarsiiftuu guddaa ta'uu isaa beekameera. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa, Shinniigaa Broadcasting Service irraa.
Guyyaa dheengaddaa biyyootni gamtooman dhimma Itoophiyaa irratti walga'ee irra turan. Oliifan margaa gabaasa dabalataa qaba. Yakka waraanaa Itoophiyaa keessatti raawwataa jiru addatti dhimma naannoo Tigraay ilaalchisuun dhaabbileen idil-addunyaa hedduun komii qaban dhiyeessaa turan. Waraanni Eertiraaf humni waraana naannoo Amaaraas akka naannoo Tigraay gaddisuuf gaafataa turan. Dhaabbileen mirga namoomaa gargaarsa akka itti uummata naannichaaf taasisan dhabuu isaanii himataa turaniiru. Himata dhaabbilee mirga namoomaaf kaan Itoophiyaa irratti banaa turaniif jiran kana cinatti biyyoonni gamtooman kora addaa dheengadda Bitootessaa 2021 gaggeeffataa turaniiru. Akka miidiyaaleen gabaasaa jiranitti korri mana maree nageenyaa biyyoota gamtoomanii kun waliigalteen ala xumuramee jira jedhame. Korri mana maree nageenyaa biyyoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa ilaalchisu kun guyyaa dheengaddaa Bitootessaa 2021 Ayerlaand keessatti gaggeeffame. Mariin sun dhimma rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessaa addatti rakkoo waraanaaf jeequmsa naannoo Tigraay keessaa irratti UN marii gaggeessuu isaati kan gabaafame. Biyyoota gamtooman kanneen jedhaman kun eenyu fa'i gaaffii jedhuuf gamtaan biyyoota kunneen biyyoota adda addaa irraa kan walitti dhufan yoo ta'u, United Nation dhaabbata biyyoota ardii hedduu of keessaa qabu kan dhiibbaa guddaa biyya tokko irraan ga'uu danda'udha. Dhaabbati UN biyyoota 15 miseensa mana marichaa kan of keessaa qabudha. Biyyoota mana maree dhaabbata biyyoota gamtoomanii UN 15 kana keessatti biyyoonni 5 dhaabbata biyyoota gamtoomanii kanaaf aangoo dhimma tokko ofii isaaniin kuffisuu veetoo paawar qabu. Biyyoonni aangoo kan of harkaa qaban Chaayinaa, Ameerikaa, Raashiyaa, UK fi Firaans miseensota dhaabbii mana marichaa aangoo olaanaa kanneen qabanii. Miseensi mana maree dhaabbatichaa 10 hafan Estooniyaa, Indiyaa, Ayerlaand, Keeniyaa, Meeksikoo, Niijar, Noorweey, Seent Viinsent, Tuniiziyaa fi Veetnaam UN'if miseensa dhaabbii kan hin taane waggaa lamaa miseensummaa mana marichaa harkaa qabanidha. Guyyaa dheengaddaa dhimma Itoophiyaa ilaalchisuu irratti dhaabbatichi kora gaggeeffataa kan ture. Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii kora kamisa kaleessaa Bitootessa 5 2021 Ayerlaand keessatti taa'ame irratti waliigaltee irra osoo hin ga'iin xumuramuu korichaa miidiyaaleen wabii dippiloomaatota taasifachuun gabaasaniiru. Manni marichaa ibsa waloo dhaabbati sun baasuuf ture irratti waliigaluu dadhabee jedha miidiyaaleen addunyaa dhimmicha gabaasaa jiran. Shinniigaa miidiyaan akka odeeffatetti dhaabbati biyyoota gamtoomanii akka yaadametti birmadummaa Itoophiyaa haala hin dhiibneen deeggarsi namoomaa hatattamaan akka godhamuu fi lolli naannoo Tigraay akka dhaabatu ibsa jedhu kennee jedhamee yaadamaa ture. Ibsa sanatti biyyoota itti waliigalanis kan itti waliin gallees akka turantu himame. Akka gabaafamaa jirutti biyyoonni ibsa mana marii nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii kanatti waliigaluu didan keessaa Chaayinaa fi Raashiyaan adda durummaan mormuutu eerame. Biyyoonni lameen kunneen dhimmoota keessoo biyya tokkoo jidduu seenuudha. Ibsa akkanaa jechuun morman jedha gabaasni kaleessa ba'e. Biyyoota dhaabbata kanaaf miseensa dhaabbiin taane keessaa ammoo Indiyaanis ibsa baafamuuf ture kana mormite. Gabaasa miidiyaaleen dippiloomaatotaa wabeeffachuun baaseen biyyoonni Afrikaa 3 ibsa UN baasuuf ture kana deeggaruun fudhatanii turan. Biyyoonni ibsicha deeggaran Keeniyaa, Niijar fi Tuniiziyaa ta'uudha kan himame. Dhaabbata kanaaf yookaan UN'if dubbii himaa kan ta'e Steefan Dujaarik miidiyaaleef akka ibsanitti ibsi Maark Lowcock kennan deeggarsa namoomaa amma godhamaa jiruuf sarbama mirgoota namoomaa naannicha keessatti raawwatamaa jira jedhame irratti kan fuulleffate ture jedheera. Kora kana irratti qindeessaa deeggarsa hatattamaa dhaabbata kanaa United Nation Maark Lowcock haala Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti miseensota mana marichaaf ibsa kennuu dubbii himaan United Nation kan hime qindeessichi naannoo Tigraay keessatti uummanni miliyoona 4.5 ta'u deeggarsa namoomaa barbaada. Ammallee uummanni baadiyyaa keessa jiraatu deeggarsa akka hin arganneef hanqinni nyaataa yaaddisaa jira jechuun miseensota mana marichaaf yaada kennuu gaazexeessitootaaf yaada kenne. Tigraay keessa rakkoon dhiyeessii bishaan dhugaatiif eegumsa fayyaa wal qabatan waan jiraniif yeroo kamuu weerarri dhukkubaa mudachuu akka malu dubbachuu isaanis Steven Dujaarik maricha booda ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin beeksisaniiru. Rakkoon fayyaa naannoo Tigraay mudachuu himuudhaan dhaabbilee fayyaa 205 ta'an naannicha keessa jiran keessaa tajaajila kennaa akka jiran beentaa 22 qofa ta'uu eeruun weerarri dhukkuboota bishaan irraa dhalatan gifiraa fi COVID-19 yaaddoomaa jiraachuu seerame. Akkasuma dhaabbileen deeggarsa namoomaa hojjetoota dabalataa erguun tajaajilli teleekoomiif baankii akka deebi'u gochuunii fi deeggarsa namoomaa taasifamu haalaan ol guddisuun akka barbaachisu Maark Lowcock dubbataniiru jedhan. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Rizooluushinii haaraa Ameerikaan dhimma Itoophiyaa irratti baasuuf qophii irra jiraachuun beekame. Rizooluushinii haaraa Ameerikaan dhimma Itoophiyaa irratti baasuuf deemtu keessatti dhimmi hidhamtoota siyaasaa ilaalchisee hooggantoonni paartiilee mormitootaa hedduun akka mana hidhaa jiranii fi dirreen siyaasaa dhiphachaa dhufuun seera haaraa kana keessatti kan tuqame yoo ta'u, bifa kanaan tasumaa Itoophiyaan gara dimookiraasii ce'uun waan hin yaadamne akka ta'e dubbata. Ameerikaan yeroo adda addaatti dhimma siyaasa Itoophiyaa keessatti deemu ilaalchiftee rizooluushinii baasuun dhiibbaa kan gootu ta'uun ni beekama.
Oduu biyya alaatiin Indiyaatti namichi intalasaa morma kutee ajjeese to'atame. Indiyaatti abbaan intalasaa morma muree ajjeese to'annaa jala oolfamuu poolisiin beeksise. Dubbiin kun kan ta'e kutaa bulchiinsa kaaba Indiyaa Uttar Pradesh keessatti akka uumames gabaafamee jira. Namni Sarvesh Kumar jedhamu kun morma intala isaa umrii waggaa 17 irraa murame qabatee osoo gara buufata poolisii deemaa jiru to'annaa jala kan oolfame. Akka viidiyoo poolisiin waraabe argisiisutti intalli namichaa kun dhiira inni hin jaallanne waliin hariiroo jaalalaa uummachuu isheetti aaruun ture. Indiyaa keessatti fedhii maatiin isaaniitiin alatti dubartoonni hariiroo jaalalaa horatan yookaan gaa'ela dhaabbatan dhibbaan lakkaa'aman miseensota maatii isaaniitiin ajjeefamu. Daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabanne kan hanga ammaa turanii qophiilee Shinniigaa waliin turtii gaarii.